Akkaataa bilbila namaa koodii qofa fayyadamnee ofirratti hidhuu dandeenyu. Nama kamiyyuu koodii qofa fayyadamnee aappii tokkollee osoo nun barbaachifne bilbila nama kamiitu ofirratti hinee nama san hordofuu ni dandeenya. Akka inni ofirraa nun beeknetti jechuudha. Osoo bilbila isaa irratti illee waan tokko itti hin argisiisin bilbila isaa ofirratti hinee isa san hordofuu ni dandeenya karaa hundaanuu. Koodii kana immoo kan itti fayyadamtan namarratti daba yaadaa yookaan waliin miidhaaf osoo hin taane namni waan akkanaa kana shira akkanaa kana yoo kan isinirratti yaadu ta'e isinillee beektanii akka ofirraa hiitanii fi koodiin kun yeroo isin irratti hidhame namni tokkolleen beekuu hin danda'u bilbila isarratti nama koodii san beeku yoo ta'e malee kanaafu akkamitti akka ofirraatti beekuu dandeessanillee isin argisiisa akkamitti akka ofirratti hidhuu dandeessaniif ofirraa hiikuu dandeessaniif nama osoo isin hin argin isin hordofillee akkamitti akka ofirraa beektanii guutuu isaa isinin barsiisa. Viidiyoon isaa akka ajaa'ibatti hojjetamee jira. Fagoo hin deemina. Profaayiluma tiktaakaa kana jala gadi seentu mallattoo yuutuubaa kun jala kanatti argitu eega profaayila tiktaakaa kiyya jala seentanii isarra